Nageenyi keenya jaalalaa fi kabajaa iddoo jirtan maratti sinaa qaqqabu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun qophii torbanitti yeroo kana isiniif dhiyaatu qophii imala jijjiiramaati. Qophii keenya har'aatiin keessummaa adda ta'e tokko isiniif qabadee dhiyaadheen jira. Keessummaan koo har'aa gaazixeessaadha. Akkasumas barsiisaa fi hundeessaa dhaabbata Dream Journalism Centeridha. Kanaan dura sadarkaa sartifikeetii illee jiraan hojjechaa kan ture immoo sadarkaa kolleejjiitti guddiseedha kan inni jiru. Egaa nus mudannoo isaarraa muuxannoo isaarraa akkasumas wanta inni dabarsirraa waan bal'aa isaan baranna jenneetti isiniif dhiyeessinee kan jiru isa waliin turtii taasisnaa qaxxumaatti akka waliin turtan afeerraa keenya waliin turaa. Barsiisaa Lalisaa baga nagaan dhuftan. Galatoomii anillee barsiisaa miti. Ulfaadhu baga nagaan. Namni ji'a guutuu leenjisee akkas ogummaa gaazixeessummaatiif na qaqqabsiise akkamitti talin barsiisaa miti naan jedha. Kabajan barsiisummaaf qaburraa kan ka'e. Kabaja barsiisaa qabdurraa kaasiteeti malee barsiisaa akka taatuuf beekta jechuudha. Ayi jechuun anis baradhee waan ta'eef jechuudha. Isammaa barataa akka waan turteefis akkamitti akkansi barsiisaa ture tarii. Kanaaf anis dhugaa bahuu waan hin qabuufidha asirratti kan hin kaase. Galatoomii Laloo mee Lalisaan nama akkamiiti eessaa kee sadarkaa kanarra ga'e? Galatoomii Lalisaan sumati argitu kanadha. Maqaan koo akka Lalisaa ta'e hojiin koo gaazexeessummaa akka ta'e akkasumas immoo giddu galaa leenjii gaazexeessummaa irrattis barataa koo turte. Hunda duraa barataa koo ta'uu keetiin sittin boona ammas immoo hojii. Anillee yeroo kana barsiisaa koo affeeree waliin turtii taasisuu kootti baay'een gammada. Kanaaf baay'ee sitti booneera. Carraa kanaan yeroo jalqabaatiif barataa koo taatee dhuftee hojii mataa keetiin piroodakshinii mataa keetiin akkasittiin jajjabaattee si arguu kootiif baay'ee ulfina guddaatu baay'ee kiifnatti dhagahama. Galatoomis hin jedha. Jajjabaachuun akka kanadha. Barachuunis kaayyoo qabaachuunis akkasii. Nuunis gaafa leenjisu namni tokko miindeeffamuu qofa yookaan waan qofa osoo hin taane galma yaadeef akka ga'uuf jenneeti. Eessarraa kaatee immoo as geessisa naan jetteetti wansiif deebi'u egaa namni tokko akkuma nama kamii abbaa isaa fi haadha isaa irraan dhalataan akkasuma sanatti yeroo baay'ee deddeebiseen dubbadha. Lixa Oromiyaatti dhaladhee aanaan ajjoo ganda giddaa maaramii jedhamtu mana barumsaa giddaa wanda biyyoo jedhamutti baradhee. Lakkoofsa manaa duraa eebbisee haalli guddina koo akkuma ijoollee magaalaa xiqqoo kan magaalaan kee xiqqoodha. Ijoollee lafa gabaa. Lafa gabaa. Achi iddoo sanatti hin guddadhe magaalaa xiqqoodha giddaanii. Najjoorraa kiiloomeetira 13 qofa fagaatti. Amma 8 achitti baradhee Najjootti immoo 9:10 11:12 immoo Baabboo Gambeel bakka jedhamutti baradhee. Yeroo kana keessatti haalli guddina koo waa'ee mana kiristaanaa keessatti guddadhe. Kubbaa taphachaan guddadhe. Faarfannaadhaan akkasuma waan adda addaadhaan mana kiristaanaa keessatti qeddasuudhaan. Xinnummaa koon jaarsa jalatti hin guddadhe siin jechuu nan danda'a. Ofimuu yookaan akka isaan akkas jedhan namarraan bareedu. Garuu enerjiin koo, humni koo, ka'umsi koo ganamaa haalli guddina koo, haala guddina mana kiristaanaa, haala guddina hawaasaa, haala jiruuf jireenya hawaasaa keessatti hin guddadhe. Achiitiin raacitii hawaasa kootii, raacitii keessatti guddadhe sanaan immoo sukkuumamaa bilchaataan waan hin ta'u barbaadu hidhachaan waan hin gochuu barbaadu gudunfachaan karaan irra deemuu qabu karaa kanaadha kanatu na baasa. Kun anaaf mul'ata kooti kanaaf immoo jiraachuun qaba jedheen haalli ani itti imalaa ture. Hangafoota ilaalaa isaan irra jiru immoo jiraachaa isa borii abdachaa isa kaleessaa immoo miidhagfataan har'a ga'ee Amboo Yuunivarsiitiin baradhee amma si wajjin jira jechuudha. Injiinaringii baratte. Mee injiinaringiin barattee ogummaan kee garuu kan biraa dubbata? Ogummaan koo injiineriidha. Amboo Yuunivarsiitii mooraa Hacaaluu kaampaasii amma Awaaroo duriitti baradhee. Carraa kanaan mooraa maqaa Hacaaluun moggafanitti barachuun achi eebbifamuun carraa guddaadha. Sababni isaa waan Hacaaluu gaafa wal qabatu waa yaadannoo hedduu qabna. Tokko jechoota isaatii tokko wallee isaatii tokko haala dubbii isaatii hundaa fi ka'ii mataa isaatii qabaannaa sun Hacaaluu kaampaasii digirii tokko achiin fudhadhee elektirikaal injiineriidhaan istiriimiin koo kompiitaradha. Duruma daa'imummaa koodhaa kaasee yeroo xiqqoo mana kiristaanaatti guddadhe yeroo isin jedhu ortodoksii keessatti gaafa dhalannu gaafa guddannu waltajjii gaggeessu nama dura baanii waa himu wantoota garaagaraa qindeessanii amantootaaf dhiyeessu haalli itti qaddeessu haalli itti warabii hojjennu haalli itti faarfannu hundi isaa aartiidha. Sun na keessa ture jechuudha.
Akkamitti guddachuu akka Ammamsi fayyada. Mana kiristaanaa keessatti namoonni mana kiristaanaa qofa osoo hin taane namni amantaa qabu irratti hawaasas tajaajila, duudhaa hawaasasaas beekaa, safuu hawaasaatii beekaa, amantaa hawaasni isaa keessa jiraatu beekaa guddachuun mee hagamsi tajaajilesi? Na fayyadee qofa osoo hin taane na uume yoon jedhe natti tola na uume yeroo isin jedhu jireenya koo hundaa achitti bocame. Callisteedhuma na qajeelche yoo jette hiika anaaf kennuu dhabuu danda'a. Maaliif karaan itti qajeelee, karaan itti bocame, karaan itti ulfina sana argadheetu achi osoo sun hin jiraanne arran jiru jedhee waan amanuuf. Sababni isaa kaleessa kee yoo yaadan akkatti guddate, akkatti nama taate, akkatti karaan keessi qajeele bakka itti karaa kee har'a baafatte maandisa jireenya kooti. Guutummaan isaa jiraachudha. Guutummaan isaa maandisa jireenya koo har'aa kan ta'e mana kiristaanaa keessatti guddachuu kooti. Otoo carraa kana amma kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo amma Dabramatu Waaqee jedhamti. Guyyaan itti dhaladhe guyyaa 21 Maariyaamidha. Manni kiristaanaan itti tajaajilaa guddadhees Maariyaamidha. Walirra jira. Maandisa jireenya kootitu achi keessaa waraabame gaafa hin jedhu yeroo sanatti ogummaa ala warabiitti hojjennu alatti faarfannaa hojjennu akkatti faarfannaa barreessinu akkatti barruu barreessinu akkatti qindeessinu gosa jireenyaa waan adda addaa achi waraabbanne waan ta'eef har'aa fi daandii nuti ilaallanne jireenya kootiif mijeeffadhe achi waan ta'eef gatii guddaan qaba. Sun na fayyadee qofa osoo hin taane na bocee jireenya koo har'aa na qajeelchee jedha. Sanaaf achi keessatti argaa shaakalaa waan hin guddadheef abjuun koo hundisaa nama miidiyaa ta'uudha. Nama miidiyaa ta'e waltajjii irra bahanii waa mul'isu, waa namatti himuu, waa qorattee fiddee namatti himuu. Yeroo waltajjii gurguddaa bataskaanaa geggeessitu guyyaan sun maal akka ta'e qorattaa guyyaa sanarraa kaatee waan garaagaraa himtaa. Ayyaanonni ji'a ayyaanni kabajaman hin jiraatu. Sansanaa wal qabatan wantoota garaagaraa mijeessitaa, wantoota adda addaa dubbistee dhuftaa, hin himtaa. Ani immoo asoosamallee garaagaraa kana qindeesseen sagantaa barattootaa irratti eebba barattootaa ta'uu, sagantaa mana barumsa sanbataa guyyaa ta'uu, guyyaatti waan haaraa torbeetti waan haaraa dhufu irratti aktiviitii akkasiin qaban ture. Sun akka nama miidiyaa ta'uu qabu. Baradhee waa himuu danda'u. Mul'ata wayii si keessattuu meera jechuudha. Sakaa'ee saniin yeroon yuunivarsiitii baradhu injiinarii koo barachaa waan joornaalizimiitti na qajeelchamu biratti barachaa. Kallattii koo qajeelfachuudhaan carraa kanaan injiinarii koo utuu hin laaffisin joornaalizimii koo utuu hin laaffisin of argachuun qabeedhe karaa lamaan iyyuu daandiin ittiin of argadhu barbaachattan injiinarii koo mooraadhaa xumuraa asii immoo kana barnoota onlaayiniidhaan ilaala. Utuun injiinaringii baradhu FIB appilaayi godhee barumsa kana dursee waan hin xumuree fi sanaan marmaaree hojjechaa ta'an FIB irra hojjechaa ture. Katasaa gaafa nuti eebbifamnu sagantaan ani simboo aartii jedhee hojjedhe qilleensa irra deema. Anas immoo isin eebbifama carroomu ture. Maaliif waan miira akkamii qaba ture achi sagantaan kee TV irra deema. Namni sagantaa eebbaa keessatti si ilaala TV irratti si ilaala. Miira akkamii qaba ture? Baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuuf abbaan koo faatii koos firoonni koo baay'een najuudhaa ka'anii amma dhufanii eebbisanii turanii sadura sargaa turan sanbata yeroo darbu. Gaafa amboo dhufanii namoonni baay'een naa bilbilu asii yeroo eebbifame baga gammaddee kana naan jedhu TV irratti immoo sagantaa FIBtu ilaalama gara caalaa. Sagantaa gaafa sana immoo OBN natti fakkaata akka live streamii dabarsaa ture sagantaa eebba keenya. Sun immoo FIB irra sagantaan deema. Ganama si ilaalaa ollee guyyaa immoo kun sagantaa irra jirta kun carroomuudhaan jedhaa turanii. Hojii milkaatti immoo hin ba'e. Yeroo isin jedhee FIBnis miidiyaa reefuu dhalataa jiru ture. Anis immoo nama abjuu koo fudhatee dhufuun ta'e sagantaalee 7 guyyaa tokko TV irraan dhabamee beeku yeroon FIB irra ture. FIB akkuma tasaa enerjii guddaadhaan hin dhufe gaafa wixataa sagantaa dirree ispoortii yeroo dabarsina. Wixataa fi jimaataadha kan inni jimaataa fi wixata kan inni darbu gaafa kibxataa immoo kiiloolee kan jedhu yookaan immoo filatamaa torbanii kan jedhu dabarsaa. Roobii hanqarra nuusiin dubbisaa. Kamisa galgalaa wanti raafachuu baadhee sagantaa tokko qaba. Jimaata dirree ispoortii sanatti deebi'ee dhufa. Sanbata duraa simboo aartiin hojjedhan ture. Sanbata guddaa shirriidha. Kana gidduutti namni jabaa coobii qalamaa maal kun jira. Oduuf odeeffannoon jira. Kamisa sirraan fardeen darbe. Kana hunda
torbee guutuu TV irra jira hin dhabamu. Ana margan gara miidiyaa kanatti dhufe wanti baay'ee naa galee torbanitti tokko sagantaa qopheessuun hagam akka inni cimu baay'ee ulfaata enerjii ulfaata barbaada qindoomina barbaada deeggarsa qaamolee garaagaraa barbaada. Torbanitti torbachuun baay'ee ulfaata qopheessuu hojii makoo ta'een akka tasaa manni koosee fayyee biradha yeroo sisi baay'een itti qophaa'a. Uumame kaayyoon uumama kootii kanadha. Waan an uumameef nama miidiyaa ta'uu dadhee waan an oofamsiisee fi waan an fudhee ba'uu hundaaf nan qophaa'an ture galgala amma 8-9 taa'ee bor kana hojjedheen qopheeffadheen bulaa. Haalli hundumtuus mijataadha waan ta'eef dhaqeen dubbisaa dhaqeen qindeessaa. Sana gidduutti namoonni sana jaallatanii hojii kanarraa fudhatanii keessumaa yoo waan madinnan didanii dafanii na argamu. Ani sarara sanatti fayyadamee waan keessummoota koo madaalu waan dhaabbata FIB madaalu. Waan ummaticha madaalu jedhee yaadummoo nan qindeessa gaafii garaagaraa ummaticha kan fayyadadu. Hollaa turtan jechuudha FIB wajjin. Hollaa turree saniin gara injiineriingii irraatii gara joornaalizimiitti kan shiiftii godhee fi nama uumamni koo nama miidiyaa ta'uu danda'a jedhee itti dhiphadhee yaadaa ture. Hawween dhiisne jechuudha. Kanaaf hawwitee dhiisa. Aarsaa barbaachisu hundumaa kaffalte jechuudha. Hawwitee dhiisa taanaan amma tarra konkolaataa barbaadde bitachuuf hawwuu dandeessa. Mana barbaadde kee jiraachuuf hawwuu dandeessa. Bor hojjettee bitachuu akka dandeessu action planning qabdu taanaan bor hojjettee waan sana milkeessuu hin dandeessu taanaan hawwiin kee hawwitee hafa jechuudhaan nan hawwe. Hawwii koo sana naman TV irraa argu naman oduu waa'ee TV irratti raadiyoo irratti dhaggeeffadhu yoomin akka kana oduu dubbisu yoomin akka kana taa'ee nama dhiyeessu. Hawwiin keessum garuu akkam ture amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoonni baay'een miidiyaa irratti gaafa nama ilaalan hojjechuudhaaf fedhiin qabaatu. YouTube irratti streamii garaagaraa irratti amma filannoo baay'eetu jira miidiyaan filannoo baay'ee nu dhiyeessee jira. Namoota achirratti beekamoo ta'an ilaalanii akka isaanii ta'uu barbaadu. Keessattuu immoo foddaa televezyiinii irratti maatiinis ta'e akka isaan ilaalu namoonni baay'een barbaadu. Ollaan firri biyya akka isaan ilaalu baay'ee barbaadu. Atis akkuma isaaniiti immoo tarii jijjiirama wayii tokkoon fidattee yookaan kaayyoo addaa ta'e qabatteeti kan gara miidiyaa dhufte. Galatoon gaaffii gaarii. Biyya kana keessatti akkuma jette beekamuudhaaf tarsiimoo adda addaa fayyadamu namoonni baay'een. Inni nama kaan nama rabsee beekama. Inni kaan taatee addaa wayii godhee. Safuu cabsee namni miidiyaatti bahee arginerra yeroo dhiyootti. Beekamuu jedhee achi booddee immoo bifa haaraadhaan qulqullaa'ee yeroo dhufu argita. Gaafuma dhalattu akka guddina keetii murteessaadha waan tokko gochuudhaaf. Abjuun ati beekamuuf qabdu beekamuu booddee maal goota? Amma namni keenya baay'een beekuudhaaf osoo hin taane beekamuudhaaf fiiga. Beekamuudhaaf gaafa fiiddu gaafa waan namni sirraa beekuu barbaadu dhiibu si gata. Beekuudhaaf fiigda taanaan immoo gaafa beektu hawaasni waan ati beektu sirraa barachuu dhufa. Gaafa sana hawaasa sirraa barachuu dhufe sana yoo waan beektu bocuu dandeessa hin boctaa qajeelchuu dandeessa waan irra dabaluufii dandeessa. Anis xiqqummaa kootti dur mana kiristaanaa keessatti guddadhe siin jedhee irra deddeebi'ee dubbachaa ture. Mana kiristaanaa keessatti maal barattaa? Waa'ee qajeelummaa barattaa, waa'ee gaggeessummaa barattaa, waa'ee sansakkaa namummaa barattaa, waan qajeelinaa baratta. Achumaan waan hawaasni barbaadu tokko karaa qajeelummaa gara mootummaa akkasa jedhu baratta. Gaafa nama miidiyaa ta'uu barbaadaa ture yookaan ogeessa miidiyaa ta'uu barbaada jedhee abjadhus waan qajeelaa sana fudhadhee akkan dhufuuf abjochaan ture. Namni oduu himu tokko suufiin isaa bareedee, areeda isaa sirreessatee, fuulli isaa footogeenikii ta'ee bareedee gaafa dhiyaatu waanuma bareedaa himuuf akka ta'e ministiriin irratti abjodhe. Ministiriin irratti tarii arrabsoon garaagaraa hin jiru. Waanti kanaa ta'e hin beekamu hin jiru. Ministiriin ulfina kan qabu abbaan kee haati kee namni si guddisan eenyummaa kee qacceen sabni kee kan taa'ee si daawwatu waan ta'eef waanuma safuu qabu waan ulfina qabu waan nama qajeelchu hojjetta achirraas immoo baratta. Sana ilaalaa waan hin guddadheef beekamuudhaaf jedhee yookaan waan kan hojjedheen ittiin beekamu jedhee sun tan miidiyaa irratti waan qajeelina qabuun hojjedha jedhee waanuma yeroos ka'umsi koo bakka itti guddadhe irraa ka'ee waan dhufeef hojii gaarii jijjiirama fiduu danda'u jedhee jalqabee waaqayyoos na gargaaree waan gaarii gaafa yaaddu enerjiin kee gaarii gaafa ta'u waa'ee ulfinaa gaafa yaaddu waa'ee qulqullummaa gaafa yaaddu garaan kee qulqulluu taanaanis waaqayyoos gargaara. Guyyaa tokko ofii koon hin ba'e ofii koon hin galle ofii koon hin kana godhadhe kanan jedhu hin qabu qormaatawwan gurguddaa jireenya koo keessatti dargaggummaatti dhalatan hin dandeessu hin dabartu gochuu hin dandeessu ati akkasii ati sana kan jedhamu hundumaa
danqaraa jiru. Kanas gaafachuudhaaf ture. Yeroo deemaa turte mul'ata qabattee yeroo socho'aa turtetti kan hin dandeessu namni siin jedhee kan si dura dhaabbate yookaan yaadaan hojiidhaan baay'ee asitti baay'ee na qore jettee kan itti yaaddu. Dhugaadha. Yeroo tokko wantoonni naannoo kee jiran baay'een isaa qormaata. Atumtu yeroo itti ofitti qormaata ofitti taatu jira. Matuma keetii. Ofuma kootii. Nama wayii ilaalta. Hojiin nama kanaasitti bareeda. Of ilaalta. Hojiin keessa harkatti bu'ee argama. Tarii namni naqeeqa. Tarii waan kana hin danda'u. Tarii nan sodaadha. Tarii namni natti kolfaa itti yeroo itti of dudduuba deebitu jira. Ofii keetii ofitti namantu taanaan hojii kee jaallattu taanaan eenyu si jaallachuu hin danda'u. Qormaata ofii keetii qabda. Yeroo jalqabdu waan kana yoo yaale namni natti kolfaadha. Nan guwadhaadha. Nan dadhabaadha jettee yeroo of sodaattu jira. Akkumatti immoo abaluun cimaadha waan ta'eef hojii koo kana hin qeeqaalaan tuffataa laaqeetti gaafa sodaattu jira. Garuu sana miti kaayyoon qormaata kooti'an. Qormaanni koo maal ture injineeringiin baradhe gara joornaalizimiitti gaafa shifti godhu utuun baradhuuf hin galeessiin jedheera. Namni hundumtuu tokko barumsa keetii akka itti maa deemtuu barbaada. Kana baratee akkas godhaa siin jedha. Kana baratee kana godhaa siin jedha. Waanuma jireenya keetii sii gaggeessuu barbaada. Waaqolii xixiqqoo irratti ta'uu barbaada. Waaqolii xixiqqoo. Kallattii jireenya keetii sirraa maqsee si gaggeessuu barbaada. Ati kaayyoo uumamteef tokko barbaaddattee argattaa ittiin jiraattu. Dhimmi koo isin ilaallatu taanaan, nan beektu taanaan, miidiyaa maqaa ofirratti na beektu taanaan waa'ee koo odeessuu hin dandeessu. Sababni isaa namni na beeku na hojjechiisaa jira yoo ta'e. Qaamni na beeku qaamni ga'umsa koo beeku na hojjechiisaa jira yoo ta'e. Bakkee teessee isa durii na beektu qofaan na tilmaamuu hin dandeessu. Namoonni baay'een callisanii maqaa kee kaasanii hin danda'u asitti kufaa achi ga'ee laaffataa dadhabbinni isaa kana jireenyi isaa kanadha sanyii akkasiiti warra akkasiiti maal akkasiiti si dura dhaabbachuun amala namootaa yoo jiraate ati meeqaadha. Si dura dhaabbachuun namootaatiin kufta tanaan immoo sila yoo ati qofaadha jechuudha. Sababni isaa warqeen osoo abiddi hin jiru ta'e hin bareedee quba kee irra taa'u yookaan morma kee irra taa'u. Waa'ee warqee kana warra najjoon gaafatamu. Osoo abiddi hin jiru ta'e abidda gama akka nama guba. Qormaata abidda caalu jireenya namaa balleessu jiru. Warqeen achi keessa darbee gubatee calalamee maal ta'a warqummaan isaa mirkanaa. Qormaanni guddaan abidda caalu hin jiru waan ta'eef. Otoo dheedhiin muka kana fakkaatudha mini warqeen abiddi osoo hin jiru ta'e waan ittiin qoramee ilaalamu qabu jechuudha. Qormaanni ilma namaa rakkinoota garaagaraati gufuu namootaati wanti jala kaanidha. Sana cabsitee bita taanaan ati jiraachuu dandeessa. Kanaafuu qormaanni ittuu nu jabeessuu qaba. Anas na jabeessee. Qormaanni ittuu nu jabeessee kaayyoo keenyatti nu saffisiisuu danda'a. Anniisaan mul'ata keetii qormaata ta'uu qaba. Isa kana amantee fudhattee kanaan jedhan asiin hin ba'a kanaan godha asiin hin ba'a darbuun qaba bor afaan qabachiisuu hin danda'a. Jabaa giddii jaallatu jedha Oromoo waan ta'eef amma hin jabaadhutti cimuu hin qabatu. Maal jedhu jecha tokko yoo qabaattee hunda si dhungataa yoo dhabde immoo hunda si tuffata seedhan jedha miti. Kanaaf jabaa giddii jaallatu ni jedhama sirraa madda. Kanaaf lafa sana ga'uuf maal taata jabaattee hojjeta. Anniisaan kaayyoo keetii qormaatiilee naannoo kee jiranii gaafa injifattee dabartudha waan ta'eef sun anaan anniisaa si ta'e si dabala akkati saffisa dabaltu si taasisa jechuudha. Qormaatiileen jiran sun hunduu jireenya koof milkaa'ina irraa akka ta'an godhaniiru tokko ni fixu. Waan baay'ee darbe, waan baay'ee dhufe, waan baay'eetu jijjiirama sana immoo garuu waaqayyootu dabarse. Osoo waaqayyoon jiraanne immoo waan hundumtuu darbuu hin danda'u. Haala tokko jireenya keenya keessatti ta'u hundasaa miireeffannee yaadannee dhukkubbii mataa isaatii qaba. Peenii ni qaba amma irraa kan si dhukkubu jira garuu waaqayyootti kan tobsitu jira. Arraba riyaa keetii jechamaa firoota keetii yookaan immoo dadhabina ofii keetii waan itti kuftu waan itti balleessu hundasaa kan si dabarsu humna keenya dabartu waaqayyootu si dabarsaa sanammoo yeroo hundumaa waaqayyoof ulfinaa fudhatuun jedha. Dadhabinni hanqinni qormaanni hundumtuu kan darbu ciminaan wallaansoo qabuudhaan sanammoo waaqayyoon nama dandeessisa. Dinqiidha kun. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin nuti gaazixeessaa Lalisaa Alamuu waliin taasisaa jiru akkuma ajaa'ibaatti tuffaadha kan jiru. Nus muuxannoo isaarraa mudannoo isaarraa waan baay'ee barachaadha kan nuti jirru. Isinis haga xumuraatti waliin turtanii waan baay'ee akka qooddattan shakkii hin qabnu. Itti fufna Lalisa.
Yeroo dhiyootti dhaabbanni leenjii Dream Journalism Center kan jedhu sun gara kolleejjii sadarkaa dippiloomatiin barsiisuutti guddateedha kan inni jiru. Mee waa'ee dhaabbata sanaa nu taphachiisa. Egaa akkuma isin jedhe jalqaba yaafan injiinaringii gara joornaalizimiitti ce'u riqichi ani ittiin darbe leenjiidhaan. Abjuu kee kan ittiin dhugoomsuu dandeessu barnootaan. Yaaluu dandeessaa dandeettii uumama keetiin waan tokko tokko socho'uu dandeessa. Gaaffii waa'ee ogummaa sanaas gaafatamu garuu deebii kennuu kan dandeessu barnootaaf leenjiidha. Maaliif na dinqisiisa asirratti yeroo ati injiinaringiidhaan xumurtee gara joornaalizimiitti dhuftee namoonni qeeqa garaa garaa asirratti qeqqeessaa turanii ati immoo sanarra iyyuu darbitee namni Oromiyaa keessatti yaalee kan hin beekne godhees kan hin beekne dhaabbata leenjii gaazexeessummaa bantee leenjirra moo darbitee sadarkaa dippiloomatiin barsiisuurra geessee jirta. Dhaabbata akkasii ogummaa kana hagam jaallatteeti kan itti dhaabbata kana hundeessuurra darbitee sadarkaa kanaan gahuudhaaf kan si kakaase. Baay'ee galatoon. Ani yeroo ani baradhaa ta'e barnoota yuunivarsiitiidha injiinaringii baradhu waa'ee joornaalizimii nan dubbisa. Akka tasaa elektirikaal injiinariin istiriimii 4 qaba. Elektirikaalii paawarii kontiroolii fi kominikeeshinii qaba. Akka tasaa nuun garuu nuti injiinarii barannu sana istiriimii kominikeeshinii kaansilu jalaa ta'ee ture. Carraa sanaan istiriimii kominikeeshiniin baratee nafe. Sababni isaa qormaata yeroo malee fudhannu jennee dinnee hiriira baanee jennaan yuunivarsiitiin Amboo barattoonni kun qormaata kominikeeshinii jechuudha. Isa fudhanne malee immoo istiriimii kominikeeshinii barachuu hin dandeenye. Qormaata sana hambisne. Walirra nu tutuulamee jennaan yeroon qormaataa jechuudha faayinaalii irratti. Yeroo keessan baay'ee haala hiriira yeroo sana qabsoo yeroo maaster pilaanii fa'aa. Yeroo 2011. Qormaatatu walirra nu jalaa bubu'e. Sakanan qoramnaa sakanan qoramnaan baay'ate. Kana achi nu butaa jennaan didan. Kana booda qoramu jennee maal. Usuun qoramina qabxiin nu jalaa gadi bu'aa waan ta'eef qayyaarra qayyabannee bol qoramnaa jennaan nu dabarsuu dide. Taayim teebilii qormaataatiin jechuudha. Kana booda yoo qormaaticha qoramne malee istiriimii kominikeeshinii jedhamu jiraachuu hin danda'u ture. Taniif inni jalaa kufee jechuudha. Qormaata biraanatti ta'ee ture akkan kominikeeshinii. Ati koorsii sana baay'ee barbaadda turte. Ani koorsii baay'ee barbaadan ture kominikeeshinii dhumaadha koorsichi. Koorsii kominikeeshinii jedhamu isa fudhannee dirqicha istiriimii kominikeeshinii ture qormaatichi jechuudha. Yeroo nuti fiildii filan paawarii kontiroolii kompiitaraa fi kominikeeshinii kee filattee seenta turte. Istiriimii sana filachuu dandeessa turte. Istiriimii sana filachuu danda'an ture jechuudha. Garuu qormaata sana waan hin qoramne yuunivarsiitiin waan nu jalaa haqee gara kominikeeshinii istiriimii galuu hin dandeenye. Kanaaf xinnoo gara kanatti kan na fiduu danda'u kompiitara dheereen kompiitara filadha jechuudha. Kompiitara injiinarii gaafa galus hawwiin koo utuun kominikeeshinii galeera ta'e waan baay'inadha. Kominikeeshiniin waa'ee yaa'insaa waan teknooloojii wal qabatu waan baay'ee of keessaa waan qabuu fi achumaan editingii kana gaadaasaa jira mooraa teknooloojii keessa. Hiriyoota koo baay'eetu jiru. Ijoolleen maqaa isaanii amma koo waan fixuu hin dandeenye baay'eetu ture. Isaa wajjin gaadaasaa kana keessatti sagalee gaadaasaa jennee jalqabne. Sagalee gaadaasaa maaliidhaan? Gaadaasaa gumii dagaagina aadaa fi afaan Oromooti. Mooraa keessa. Sadarkaa yuunivarsiitii jechuudha. Sadarkaa yuunivarsiitii. Achi keessaati waan gaadaasaa hojjetu gabaasne jechuudha. Gaadaasaa sana kan manaaj godhu kan gaadaasaa manaaj godhu numadha. Jabeessaa ijaaraafaa jiru isaan gaadaasaa kana noogganu nuti immoo FM local FM gooneeti sagalee gaadaasaa hojjennee dipaartimentii goonee kan FM fudhannee waanee hoogganne jechuudha. Jalatti hundeessine. Ogummaa gaazexeessummaa achitti namuu jalqabu jechuudha. Isaan durba kanatti shashaagalu sagalee koo waraabee editii godhee tamsaasuu oduu himuu dhimmoota garaagaraa himuu nan jalqabe jechuudha. Ijoollee hiriyoota koo sana wajjiniin jechuudha jabeessine yeroo hundumaa tiimii wajjiniin hojjettu yoo jabaa ta'e kadachuma qabattee fufta. Waajjira fayyisaatii inni editingiidhaan walaloo garaagaraa qopheessuudhaan adda addaa qopheessuudhaan wajjin hojjetaanis akkuma kana waan garaagaraa qopheessuun ture achirraan jalqabe jechuudha. Sana booda gaafa FIB dhufus amala sana fidadheen dhufe jechuudha. Amma gara diriimii gaafan sii dhufu waan inni argaa ture yuunivarsiitii keessatti erga sana qaqqabuu jalqabee barumsa kanan argadhaan joornaalizimii. Akka lalisaa carraa barnoota argatanii otoo yuunivarsiitii baratanii barachuu warra hin dandeenye. Atumtuu otoon carraa sana hin uumne ta'e abjuu kee kanan argata turte. Har'as ta'uu danda'u ture. Sanaaf hin siin.
carraa birrii isaa qabaachuu dandeessa waan garaagaraa qabaachuu dandeessa aksisii isaa garuu dhabuu dandeessa hin jiru waan ta'eef. Akka koo namoonni milkaa'uu dadhabaa turan abjuu isaanii ijoollummaa ta'e maaliif abjuu isaanii dhabanii rakkatu kan jedhuun Dream Journalism Training Center banamuu qabeedheen leenjii ogummaa gaazexeessummaa qofa kan kennu. Waa'ee editingii of danda'ee gaazexeessaan tokko sagalee isaa kukkutate aangilii kaameeraa baratee dhimma garaagaraa godhee namoonni abjuu ijoollummaa isaanii qaban karaa Dream Journalism Training Center milkeeffachuu danda'u osoo jedhu yaadeen hanqinni gama ogummaatiin gama afaan oromootiin jiru immoo bal'aa ta'uu isaaniitti mul'ateen yeroo FIV'n cufamu wiirtuu miidiyaa kan jedhu baneen ture. Gaafa wiirtuu miidiyaa kana banu ogumni ani barbaadu namni ani barbaadu nama muuxannoo gurguddaa qabudha. Miindaa isaanii garuu kafaluu hin danda'u. Ijoollee haaraan miindeffamuu qaban immoo yuunivarsiitii dhumaa tiyoorii baratan malee kaameeraa duratti maal akka hojjechuu danda'an kontentii gochuu akka danda'an hin qaban. Maaltu isaan hanqata ree? Leenjiitu isaan hanqata. Namoonni fayyaa baratan akka kee muummee biraa baratan ispoortii saayinsii baratan yoo leenjii kana fudhatan damee irratti baratan irratti gaazexeessaa qaxalee ta'uu danda'u. Kanaaf achirraa dhabaa waan hin tureef yoo taree giddugala leenjii gaazexeessummaa banee ijoollee leenjisu miidiyaa irra faffaca'an boriftaan immoo miidiyaa biraa banee ijoollee kana walitti qabee miidiyaa biraa banuu hin danda'a kan jedhu yaadii kee ammas booddees karoora qabattee jechuudha. Yeroo sana hanqina namaa argee rakkadhe waan ta'eef tokko abjuu namaa milkeessu abjuu qaawwaa miidiyaa afaan oromoo qabiyyee irratti jiru furu namni immoo miidiyaan afaan oromoodhaan hojjetamu anaafatamas teenyee suufii fannii karaabaatti godhannee gaafa teenyu afaan oromoodhaan dubbachaa waan jirruuf miidiyaa oromoo jedhamna kontentii oromoo jedhamna. Hojiin keenya bareedu taanaan akka waan oromoo hundumtuu hojii kana balleessetti nu yaada sabni biraan. Ogeessi miidiyaa biraanis akkasitti interpret nu godha. Kanaaf abwaan afaan oromoon hojjennu hundasaa hojii qulqullina qabu kan sakkaasaa eegame bareedaa ta'e namni achirraa hojjetu illee haasaansaa dubbiinsa bareedaa kan ta'e ta'uu qaba jedhee yaade waan oromoo wajjiniin sakkaasaa eeggatu wayii hojjechuun qaba jedheen yaade yeroo kana gootu kan nama filtee barsiistameti nama fedhii qabutu dhufa. Namni fedhii qabu immoo maal ta'a guutuu isaatu dhufa. Qajeelchuun sin rakkisu jechuudha. Na muka sololoo tammati murtee koonyaa manaatti hin jaaru sin rakkisu. Jajallaa garuu ganaa gorsitaa ganaa muka gidduu keessee rakkista. Daddabsitee sirreessuu barbaada. Yuunivarsiitii namoonni galan akka kana rakkatu jechuudha. Daddaboodhaa waan san sun qajeelaa fi miti ganaa waan sanatti dhufuudhaaf rakkatu. Abjuun isaa otoo fayyaa barachuu barbaadu, abjuun isaa osoo baankii galuu barbaadu. Journalismii itti kenna ministeerri barnoota. Ganaa gara journalismiitti dhufuuf maal ta'a waggaa lama rakkata. Dhumarratti waggaa tokko tun haafee asii beessan naqadee kan jedhu ganaa itti madaqa jechuudha. Kanaaf miidiyaa irratti milkaa'uu dadhabne. Imaammanni miidiyaa keenya immoo dhimma journalismii baratee jedhe yeroo baay'ee beeksisi ba'a. Ammallee waan hafaa dhufee fakkaata. Amma hafeera yeroo baay'ee ilaalaa ture. Kun jijjiirama guddaadha. Mee hagamitti milkooftee dhaabbata kan hundeessu? Baay'ee galatoomii ammin itti milkaa'ee nama buufadheera isiniin buufadheera ijoollee garaagaraa. An tokko bu'aa kee keessaa. Argitee ta'ee ijoolleen koo iddoo garaagaraa iddoo gurguddaa jiru addis miidiyaa kan kalan jiru piraayimii irra kan sirtaa miidiyaalee garaagaraa keessa jira miidiyaa ta'u dhaabbilee garaagaraaf kan barreessan koominikeeshinii warri hoogganan dameewwan garaagaraa namoota hedduutu na biraa leenjii fudhatanii kunoo milkaa'ina garaagaraa galmeessan. Anamma gaanii hundeeffamuu isaanii hojii qabachuu isaanii miti. Jarri kun hojii qabu ammata hojii qabna turte kana dura. Hojjettee moo hin jiraatta miti ree? Garuu abjuu kee jiraachuu jalqabde amma. Diriimii mul'ata kee milkaa'ina guddaadha jechuudha. Milkaa'ina guddaa. Isa kanaaf yeroo baay'ee abjuu keenya irra deddeebi'ee yeroo baay'ee dubbadheera. Abjuu kee maatiin keessa saamaa, firri keessa saamaa, fedhiin daftee duroom wayii saamaa. Karaa salphaa wayii waa argachuun barbaada kan jettu wayii abjuu keessa saamuu danda'a. Garuu amma barbaadde deemte abjuun keessa qirqidha hirribaa si kaasa. Kana ta'uun barbaada amma mayyuun ta'een hin jira. Kan argachuun barbaada. Kanaaf milkooftetti itti gaaffii na gaafatteef milkaa'inni koo dachaadha. Bu'aa namootaati, bu'aa dhalootaati waan ta'eef milkaa'inni koo maallaqa irraa argachuu yookaan ittiin kallattii biraa yaaduu miti. Maallaqa itti barataa irraa funaantu mana barnootaatiif karaa manaatti kafaltu. Sun yoo herregame hojichi kisaaraadha. Garuu akka nama dhalootaaf waa buusuu tokkotti akka dargaggeessa ofii karaa wayii qabatee dhaloota biraafis karaa qabsiisuu barbaadu tokkotti milkaa'inni koo dachaadha. Ammuma milkaa'ina namaa bituu waaqayyo si milkeessa. Ammuma garaan kee qajeelaa ta'e qajeelinni si fudhatee fiiga.
Kanaaf namootaaf waan gaarii yaaduu karaa namootaa qajeelchuu irratti dargaggoota kanaaf bu'aa guddaa buuseera. Mana isaaniitti hojjetan bakka isaaniitti hojjetanitti ijoolleen kos milkaa'oodha. Abjuu isaanii fudhatanii dhufan waan ta'eef abjuu isaaniitiif immoo galaa ani kennuuf barnoota leenjiidha. Ragiteettas waan ta'eef amma akka si fayyadamu akka jiraatte amma hiriyoonni keessatti gammadu akka turan anis beeka. Kanaaf milkaa'inni koo baay'ee guddaadha. Sichis immoo hojii gurguddaa qabna waan ta'eef baay'ee milkaa'aa jedhee yaada. Galatoomii Lalu. Mee amma umurii dargaggummaa keessa jirta. Dargaggummaan maal fakkaata? Dargaggummaan abidda. Abidda dargaggummaa kana injifachuu dandeessa taana. Abidda saafaa moo abidda galgalaa? Abidda labooba abidda. Abidda kana laboobachuun isa guyyaa. Yaa hamaadha. Baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Dargaggummaan akka isa abidda. Abiddi dargaggummaa kun takkan fiigaa, takka hin qabbanaa. Mammaaksa Oromoo tokko humni ganamaa dhuftii qalbiin galgala dhuftii isa jedhutu jira. Amma mammaasa sana eeggannee ganama dulloomnutti qalbii eegganna taanaani abiddi dargaggummaa kun nu huba jechuudha. Kanaaf dargaggummaa keenyatti humni ganama dhufe jedhamu humna dargaggummaa kana. Qalbiin immoo galgala dhufe jedhamu yeroo dullumaati. Dargaggummaa kana dulluma kana walitti fiddee qalbiidhaan jiraattu taanaani baay'ee rakkinni isaa hamaadha jechuudha. Kanaaf abidda dargaggummaa kan akka waaqayyo akka dubbii waaqayyoottis akka dubbii Oromoottis akka namummaattis dargaggummaan yeroo itti fiignee rakkina jalaa bahuu dandeenyu yeroo itti hojjennee biyya rakkina keessaa baasuu dandeenyu fala wayii faluu dandeenyudha. Abidda qabaasaan beektu taanaan abidda daa'imni ittiin taphatte manatti yoo qabsiiste mana gubaa qabeenya mancaasa qabaasaan beektu taanaan yoo garuu abidda kana sirnaan qabatte ittiin bilcheeffata. Tinjiraata. Gaarummaas qaba. Gaarummaas qaba, hamaas qaba. Ammeenyas qaba. Akkaataa itti qabattu. Keessattuu yeroo dargaggummaa keetiin durattis yeroo umurii daa'imummaa irraa kaastee mana amantaa keessatti sochii gochaa akka guddatte sunillee akkasi fayyade waan baay'ee kaasaa turte. Ammatti amantaa irratti akkam? Amantiitti jiraachuudhaaf amantaatu murteessaadha. Karaa qajeelummaatti jettuu fi karaatii nabaas jettee itti yaaddu. Fi karaatii daandii fuula waaqayyoo duratti ittiin nageessite yaaddutu jira jechuudha. Amantaaf amantiin yeroo tokko namoonni ani amantii qabaadhee nagaa jedhanii akka fedhan jiraatu takkaa fayyeeradhanii akka fedhan jiraatu waan maaltu jira. Amantii nati qabaattu karaa eenyu si argama karaa amantaati. Lapheen keenyas mana kiristaanaati waan ta'eef tokkoon keessan mana kiristaanaa akka taatan dagatinaa jedhamee waan nutti himamee fi mana kiristaanaa isa kan keenyaas isa keessatti tokkummaadhaan jiraannu jabeeffachuu qabna. Nama dargaggeessa taatee amantii irratti hin jabaatu taanaan waan itti amanteef nabboomamtu hin ajajamtu taanaan takkaa fayyeera waaqayyoon argateera jettee akka fedhe jiraatta taanaan ati duuteetta jechuudha fayyaatti. Hafuura keetu jira. Keessattuu amma fakkeenyaaf amantaan iddoo garaagaraa hin jira. Musliimni jira, Pirootestaantiin jira, Ortodoksiin jira. Kaan illee amantaan intini isaa baay'ateedha kan inni jiru. Haa ta'uti garuu amantaan baay'atullee malee amantaan hammeenya gorsu hin jiru. Hundumtuu qajeelummaadha kan isaan gorsan. Jireenya du'a booddee jirudha kan isaan gorsan. Namni biyya lafaa kana irratti qajeelee walii isaatiif gaarii ta'e biyya isaatiif gaarii godhee akka darbuudha kan isaan barsiisan. Kanaaf mee dargaggoonni amantaa isaanii waliin hariiroo akkamii uummachuu qabatteeti kan itti yaaddu? Amantaa fi lubbuun dargaggootaa, lubbuun namootaa waaqayyo wajjin hariiroon qabu taanaan du'aadha siin jedhee namti ree. Amantaa kee keessatti jabaatte. Keessumaa yeroo baay'ee mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti biyya kana keessatti kan na dhibu hordoftoonni dargaggoonni baay'ee yeroo tsoomiin qabamu wantoota tsoomiidhaaf of qopheessan wantoota seerri mana kiristaanaa eegamne raawwatu. Achi booda wanta yeroo tsoomii keessa godhamuudhaaf dhorkaa ta'e. Dhorkaa ta'e gaafa tsoomii qabaa raawwatanii tsoomii qabu. Ammas gaafa tsoomiin sun hiikamu immoo ji'a lama isa ta'u ji'a tokkos torban lama ta'u tsoomanii amma waan tsoomii keessa dhorkamaa ture gaafa tsoomii akkas immoo godhu. Kun amma tsoomii osoo hin taane booyyee ta'u jechuudha. Booyyeen dhiqattee maal laaqitti diba maramti dhiqatti laaqitti deebiti. Nuti kan qulqullummaa keenya eeggannuuf yeroo hundumaati. Yeroon akka ani qulqulluu ta'e yookaan akkas ta'e siin jechuu koo miti.
waan manni kiristaanaa keessu dhorkitu waan wangeellisu dhabu yeroo hundumaa dhiisuu qabdaati. Yeroo hundumaa hafuurri kee waaqayyoo malee waqtii ilaallachuun qabdu. Waqtii ilaallattee cubboo hojjechuuf cubboo jechuu dhiisuun qabdu. Sun hafuurri kee qabatuun waa'ee hafuuraasitti dubbachuuf jedhu gaaffiidhaan naqabda. Hafuurri kee Kiristoositti hidhamee hin jiru taanaan, dubbii waaqayyootti hidhamee hin jiru taanaan, nama sin sodaattu, saba sin sodaattu, safuu sin sodaattu akkuma feete jiraatta. Hafuurri kee kun yoo waaqayyoof bitame garuu hafuura qulqulluutu si geggeessa jechuudha. Dargaggeessa gaafa taatu sodaa waaqayyoo si keessa yoo jiraate milkoofta hojii keetitti, barnoota keetitti, waan hundumaa itti yaaddutti rakkattutti hafuura qulqulluun amantaa keef hin ajajamta taanaan, Kiristoosiif nama abboomamta taanaan, waan waaqayyoo amantaan abboon haayoon maatiin keessi barsiise hundumaa irra raawwattee milkoofta. Amantiitti qabamanii jiraachuun waaqayyoof hidhamanii jiraachuun amma waa'ee wal dhabdee amantaa yookaan garaagarummaa amantaa keessa hin jiru. Amma amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti hin guddadhe kabaja mana kiristaanaaf qabu yoomiyyuu hin hir'atu. Ishee salphisuun akkas ta'u yeroo tokko namoonni adda addaa mana kiristaanaa yoo pheenxeedhaa Ortodoksii dhufan pheenxee arrabsu. Yoo pheenxeedhaa Ortodoksii dhaqan akkas godhu yoo Ortodoksiidhaa immoo pheenxee dhaqan Ortodoksii arrabsu. Kan keessaa ba'an maqaa dha'uun. Kan keessaa ba'an maqaa xureessuu waan akkana hin jiraatu. Kun yeroo dargaggeessa taatudha. Yeroo gorora liqimsine taateen akkasii si mudata. Siluba Kiristoositti amanta taanaan manni kiristaanaatti itti amantu amma kiristaanaa jedhamtatti Kiristoosiin qabdi taanaanii mana jijjiirachuu bakka adda addaa deemuun sirra hin jiraatu. Maal jijjiirachuudha? Laphee kee jijjiirachuudha. Qalbii kee jijjiirachuudha. Cubbuurraan qalbii jijjiirattee luba ba'uudha malee bakka akkasii mana jijjiirtee miti kan itti fayyitu. Fayyina jechuun sababa pheenxee taateef fayyita jechuus miti. Sababa Ortodoksii taateef fayyita jechuus miti. Garuu karaan ittiin fayyinatti geessu kamiisa jedhu hunduu mataadhaan amanee keessa jira. Kiristiyaan waa'ee kiristiyaanaan dubbadha ofii koof kiristiyaanaa waan ta'eef waa'ee sagaanii waan bada amma kan ilaallatu waan ta'eef. Kanaaf dubbiin fayyinaa nuti waa'ee Kiristoosii lallabnu jireenya bara baraa gateetti dargaggummaan keenya immoo hudhaamicha ta'uu hin qabu. Waa'ee waaqayyoo beekuu, waa'ee mana kiristiyaanaa keenya beeknee barsiisu, enerjiin isaa humni isaa dargaggummaatti bara dargaggummaa kee uumaa kee yaadadhu kan jedhu nutti himameera akka boommitti waan ta'eef jechuudha. Sana immoo namoonni tokko jireenya kee keessa galuu, fedhii kee keessa galuu, qormaata sitti ta'u, fedhiidhaan si bituu, jaalalaan si bituu, waan adda addaan si bituu danda'u sun ati waaqayyootti hidhamtee jirta taanaan. Adaraa sinitti kenname jabeessaa eeggadhaa kan inni jedhu waan waaqayyoon nutti kenne qaba. Inni maal dhabeettaa? Adaraan nutti kenname sun fayyina, jaalala, humna Kiristoos fannoo irratti nu raawwatedha. Miti adaraadha. Gaafa adaraa sana dagannu nu fayyisu Kiristoos dagatta. Miti nuuf duu Kiristoos dagatta. Waan nuuf ka'u qulqulluu sana dagatta. Gaafa sana dagattu maal cubbamaa isaa yoomillee hin fayyine taata. Hin fayyine gaafa jennu amantiidhaan fayyine gaafa jennu cubbuu kan hin hojjenneef hidhamne jechuudha. Miti cubbuun immoo hin hojjennu. Gaafa cubbuu hojjennu immoo qalbii jijjiiranna. Kanaaf namni hunduu amantaatti qabu taanaan murteessa amantaatti hidhamuun bakka jiraatanii fuulaan waaqayyo wajjin haasa'uun mari'achuun hojii ofiitiif qalbii kennuun murteessaadhaan amma gaafa eessa jiru tokko eessa dagu ganama fuula waaqayyo duratti yoo hin jilbeenfanne guyyaan kun bareedu yookaan nama ajii wal lolaa yookaan waan haaraa yookaan waan gataa dhugumaan siin jedha gaafa hin kadhatiin ba'u yeroo baay'ee gilaasii garagaraan fayyadama waan gataa gaafa hin kadhatiin ba'u gilaasii haa ta'u taaksii keetti birrii yookaan kafalee nutu malsiin fudhateen irraan fadhaa. Waa'ee inuma nis godhe. Osoo si mudatiin oolu jechuudha. Hin kadhatii yoo hin ba'e. Mee oolmaan kee maal fakkaata sumaan? Ganama. Ganama oolmaan koo akkuma si jedhe irribaa gaafan ka'utuun fuula ni Sa'aatii meeqatti kaate? 12. 12. Nan karadhaa 12 roobiifaatti. Gaafa irribina dhaqee dafee yoon kadhachuu baadhe qormaatammaa amma kana sitti maaltu na mul'ata. Kan kadhadha jechuun waaqayyo nagaan na bulchiteetta akka kaleessaa akka namoota na biraati utuu rafanii achumaan rafanii addunyaa kanarra utuu rafanii achumaan jireenyi isaanii warra du'anitti dabalamee isaan keessaa tokko waan hin taaneef si agalachuun jedha. Yaa Rabbi siif agalatu. Maaltu si bashannansiisa siin? Kubbaa. Deeggaraa eenyudha? Arsenaal. Arsenaal? Arsee. Garaachi kee akkam? Garaachi koo fayyaan taphatti enjoy godha. Nama tapha Arsenaalitti bakka malee bashannanuudha.
jireenya koo kenneefii jaaladha. Gaafa kubbaa ilaalu amma sammuun koo sirriidhaa jedhuuf gaafadhutti amma namoonni na gaafatanitti ni deggara. Natti afura kootti dhiyoodha. Qodaa facabsite beektaa gaafa? Cabsee hin beeku. Garuu gaafa gooliin galu akkam akkam ta'u hin beeku. Kubbaa maal lamaaf hin ilaala. Tokko jaalalaan kubbaa miilaa qabu keessaa ka'een ilaala. Sababni isaa kubbaan afura kee fudhata. Taphataa ta'uudhaaf fedha qabda turte? Taphachaan ture yaa. Kubbaa miilaa taphachaan ture. Hagam? Yeroon kutaa 8-9-11-12 baradhu. Amma yuunivarsiitii dhufutti taphataa kubbaa miilaan ture. Kubbaa si carqii taphatte beektaa? Achi jalqabnee miti lafa gabaadhaa manni keenya siin jedhee. Bakka gabaan irraa galanitti kubbaa taphanna turre. Yeroo mukii dhadhaabbatee hin jiru mukii jalatti nagadan bakkee keessa. Maaliif kana sii kaasaa dur yeroo taphannu kaalsii gurguddaa namoonni dur uffatan luka tokko faa duraa hannee. Ati cubbamaa baay'ee cubbamaadha karaa sana irra duraa fadhiisu malee asumaan maatiin koosii akaakaan koo malee lubbuudhaan jiranii dhiifa manaa godhachuun isaan duraa hanneeti kan nuti kaalsii luka tokko duraa fuune. Kaalsii ma fayyaa? Kaalsii dheeraan fayyadama. Kan keekun Kun eeggachaara. ittiin hodhachuudhaaf baay'ee mijataadha. Walumaa gala kubbaa fi lalisaan hariiroo guddaa qabu. Amma taphachuu osoo hin taane daawwachuu irratti. Daawwachuudhaan. Arsenaaliin baay'ee na bashannansiisa. Laaligaadhaa Baarseloonaan na gammachiisa. Borussia Dortmundiidhaati. Bayern Munichiin na gammachiisa. Biyya keessaa garuu kilaban deeggaruun qabu. Biyya keessaa? Maali? Gaafa gimbii liigiin Oromiyaa jiru gimbiin deeggara. Biyya kee waan ta'eef? Naannummaa. Gimbiin deeggara. Naannummaa gara naannummaatti nu geessaa jirta. Naannummaa osoo hin taane ijoolleen beekuu taphata. Raafeleen taphi isaanii na gammachiisa. Ijoollee waliin guddatan. Lateeraa faamaan ijoollee waliin guddanne yuunivarsiitii hojiin barannee taphataa isaanuma deeggaruufan gimbii deeggaraa ture. Iddoo eegaan ture yeroo inni dhufne immoo Mee muuziqaa keessaa wanti si gammachiisa? Muuziqaan jireenyi keenya walitti hidhataadha. Ani muuziqaa ganama ani nama jireenyi koo walitti rurrukutamaadhaan waa'ee faarfannaaf muuziqaa keetti rurrukutamaa. Ani faarfannaa ortodoksiis kan pirootestaantis sirba sana dhaggeeffadha. Sadaanuu. Hafuura koo hojii walitti hin bu'uunaan jechuu dandeessa. Hafuura koo hojii baay'ee walitti bu'a wal lola. Garuu dursee gaafan kadhadhu faarfannaan baradha faarfannaa ortodoksiin baradha qalbii koo ittiin sassaabadha nan kadhadha. Eerfooniidhaan sirba nan dhaggeeffadha. Sirbi haaraan baanaan inumaan dhaggeeffadha. Dursee. Sirboota xiinxaluu irrattis waan adda addaa kennuu irratti ogummaa dhedheenyaadha. Faarfannaan walaloon akka itti yeedaloo baasan yeedaloon bataskaanatti ogummaadha ni dhe ogummaadha. Mee yeedaloo jaallattu keessaa tokko? Amma sagaleen irraa dulloofneerra waan ta'eef. Sagaleedhaan yeroo nuti giizilii faraay kan qabnu ortodoksiin ogummaadha. Akka itti fiddu, akka itti harkisu, akka itti jettu hundi isaa hiika mataa isaatii qaba waan ta'eef akkamitti sirbi kun sirbame kan jedhuun ilaala. Kan pirootestaantiis nama obboloota keenya wanti garaagaraa hordofan hojii isaan yeedaloodhaan hojjetan kamiyyuu nan dhaggeeffadha. Sababni isaa ogummaa dhadhee waan hin dhaaluuf. Hunda isaayyuu sanaaf muuziqaan Alibiraa, Hacaaluu, Eebbisaa Addunyaa, Lalisaa fa'aa waan jajjaboon jijjiiran hunduu hojiin isaanii anaaf walleetiin akkasii faarfannaa ortodoksii keessatti Firaa'ol Beeduun dinqisiifadha hedduun jaalladha. Obboleessa kootii cabaa kanaan. Asumaan firaan ol dhagaa jirta yoo ta'e. Atiriyaa kootii obboleessa kootii yeroo tokko immoo abbaadha. Mee faarfannaa jaallattu keessaa tokko? Tikseen olaasaa qalatee nyaataa gatii baafachuuf dabarsee laataa. Yeedaloo safaanaa. Kennamu siin arga Yesuus tiksee qalamuu kan jedhu. Yeedaloo safaanaa. Tikseen olaasaa qalatee nyaataa gatii baafachuuf dabarsee laataa. Oolota isaatiif darbee kennamu siin arga Yesuus tiksee qalamuu siin arga Yesuus. Tiksee qalamuu gaarummaa kee dubbadheen fixuu kitaan qabdu kan ol qixxaattu baakuu baattee waraanamtee taa'u
Adaan barruukee natti mul'ata. Sagalee jireenyaa si argeessa. Baay'ee jaalladha. Baay'ee bareeda sagaleen kee. Baay'ee saamman dulloomee asitti baay'ee naasofsiiste jedhamee yeroo gaariidha. Dulloomicha hartaa akkam? Noo deddeebiira. Abbaa maatii Hin fuune. osoo ijoolleen qabaanne akkamitti dulloomuu danda'ama? Dulloomuu jechuun yaadaan dulloomuun jira. Fuudha yaadanii dulloomuun jira. Yaaduma isaatti si dulloomse jechuudha. Dulloomse hin fuune. Yoom fuudha lalisaa? Gaafa waaqayyoo jedhe. Amma karoora isaan qabu jechuudha. Gaafa waaqayyoo fuudha karoorsitee fuudhuu dandeessaa. Karoora waaqayyoo sii ta'uu danda'a. Ani qophaa'eera. Yaa waaqayyo mana natti ijaari jedhee waaqayyoon kadhachuu gaafa hin jalqabu waaqayyo naaf kenne hedheenyaadha. Ammaaf gaa'ilaaf qophaa'an yeroon jedhu gaa'ilaaf qophooftee qophaa'uu jechuun gaa'ilaaf maal jechuudha jedhu kan egaa kiristoonni gaa'ilaa waan baay'ee jechuu danda'u. Garuu anammattii waan xixiqqootu naafa sassana mijeeffachaa jira garuu waaqayyoon gaa'ila naa kenne jechuu jalqabeera kadhachuu jalqabeera. Gaafachuu eegalteerta jechuudha. Mee namni gara lalisaa dhuftu nama akkamii ta'uu qabdi? Nama waaqayyoon sodaattu, nama waaqayyoof ajajamtu, nama maatii isheef ajajamtu, nama nufuu hin dandeenye, nama agresiivii hin taane, nama yeroo hundumaa fuula waaqayyoo dura deddeebituu fi amantaa koo kan taate. Kan biraa nama hojii mana keessaa sirriitti beektu. Hojii maali? Kan biraa immoo nama hojii hojjechuu dandeessu bakkeedha baatee galtee hojii qabdu ogummaa bakkeetti qixa. Kaametti ta'uu qabdi. Kan kee immoo addadha baay'ee. Yeroo baay'ee namoonni gaafa shamara filatanii mana keessatti barbaadu malee bakkee akkasiin baatee hojjettu barbaadan. Dirqama hojii qabaachuu qabdi. Hojii yoo miindeeffamu maal caalaas immoo karoora kontentii jireenyaa kallattii jireenyaa qabaachuu. Kan mataa isheetti qabaachuu qabdi jechuudha. Yoo qabaachuu qabdi osoo hin taane yoo amma hin qabdu ta'es wajjin banna wajjin qabaanna waan ta'eef garuu enerjii sana qabaachuu ofii isheetiin sochootee addunyaa waliin mo'annattee nama amantuu ta'uu qabdi. Waaqayyo kana naa kenna jedhanii eessa jirta kottu. Isheen karoora qabdu isheen lalisaa wajjin bor guddachuu barbaaddu lalisaa si barbaadaa jira. Gara xumuraatti finna lalisa. Mee tokko fudhadhu tokko dhiisii siin jedha. Gaazixeessaa jaallatamaa baay'ee jaalladhu baay'ee kabajnu Daani'el Tasfaayee fi haadha kaametti biroodkaastii meeridiidhaa keessaa tokko fudhadhu tokko dhiisii yoo siin jedhame maal goota? Lamaan isaaniif iyyuu sansakka mataa isaanii qaba. Daani'el hiriyaa kootii, waayila kootii, kaamettiin immoo nama hojii tokko hojii hojjennudha. Meeshaani. Kaamettii podcast gaafa hin jedhu ofuma isheetii kaamettii waan taateef akkas isheen jedha. Meeshaa jechuun nama waan jiraachuuf beektu, nama waan dubbatuuf beektu. Carraa kanaan anillee si qofa miti ani carraa kanaan meerii dhugaa dubbachuudhaaf an baay'een dinqisiifadha. Dubartii dubartummaadhaan illee waan baay'ee nama barsiistu onnachiistu an dubartii akkasii nan beeka warroonni akka Zinnaash Olaanii fa'aa jijjiiru dubartoonni baay'een kan hin dubbatamneef baay'ee kan muuxannoo dabarsuu danda'anii. Ati waan baay'ee dubbatteetta Daani'el Raakooti gaafichi naa darbuun jedha. Sifa darbu. Sababni isaa ija kee mirgaaf bitaa kee kan filattaati. Lachuyyuu kanuma kooti. Jarri kun anaaf ogummaa kana keessatti hiriyaa fi akka mee kabaja isaaniif qabdu. Kabaja isaaniif qabdu asumaanii. Kaamettii rishaa kabaja guddaan si qabaa hiriyaadhaa waayila hojiitii. Daanii immoo hiriyaa kootii nama tasgabbaadha nama qalbii qabu dargaggeessadha. Nama hojii kana keessatti salaalaa dhufeedha. Hojiin hojjennes nama waayila hojii turtan. Waayila turee walumaa qabaa narraa qabaa gatii narraa qabaa dadhabbii narraa qabaa hundumaatti isaa of galatan qaba. Teenkiiwwan jira Daani'elaanis baay'insi kabaja baay'insi jaalladha. Fuuldurri keenya immoo waliin kan jedha. Meeshaa eenyutti yoo hin qixxeessu. Amma garuu wal caalchisaa jirta. Daani'el Tasfaayee meerillee nu jiraadha nu gadatoomaa isin fakkeenya keenyaadha hangafoota keenyaadha keessattuu Daani'el waayila hojii kee ture faayii irratti Daani'el riiliyaan miidiyaa fooyyaa ta'e irratti arguu nan barbaada. Carraa waliin hojjechuullee son argadhe baay'inatti tola. Galatoomaa isaan jedhu xumura irratti waan jettu yoo jiraate.
Galatoomii garuu waan dhumarratti waan baay'een jedhu waan baay'ee haasofneerra ijoollummaa koo dargaggummaa koo irraa laayifii waan dhuunfaa koo irraa haasofneerra amma immoo waa'ee dhaabbataarraa waan haasa'u namni tokko nama jedhamuuf waan nama jajjabeessu beekuu qaba. Namummaan namaa immoo kan keessa jiraatu akkaataa guddina isaatii hariiroo jireenya isaatii inni waaqaaf ofiis wajjin qabudha. Yeroo hundumaa gaarii yaaduu gaarii dubbachuu jaallatamuuf jennee nama jechuuf jaallatamuuf jennee nama rabsuu sanarraatti dargaggoonni keenya of eeguu qabu dhaamsi koo. Lamarratti dargaggeessa jabaa ta'uuf namni ogummaa gaazexeessummaa barbaadu namni injineringii ta'uu barbaadu namni ogeessa fayyaa ta'uu barbaadu hundi isaa barumsa yuunivarsiitii barateen alatti leenjii gaggabaabaa adda addaa fudhachuu irra jira. Addunyaan jajjabaachaa jirti. Waa'ee artificial intelligence beekuu qabna. Waa'ee AI beekuu qabna. Waa'ee tokko naamusa keenya maayindiseetii keenya. Asirratti waan tokko isin jechuu barbaada. Namni sammuu isaa bilchaateef miirri isaa bilchaate gargari. Yeroo tokko namootaan sammuu isaa bilchaataadha jenna. Michi ko sammuu isaa cimaadha jenna. Michi miirri isaa bilchaataadha jennee hin beeknu. Namni sammuu isaa bilchaate tokko barumsa maatisii 100 fiduu danda'a. Yookaan immoo barumsa fayyaa 99 fiduu danda'a. Fiiziksii akkaan ulfaatu sana 100 fiduu danda'a. Namni sammuu isaa cimaate tokko. Hojii isaa irratti dandeettii haasaa isaatiin joornaalizimii irratti waan garaagaraatti 100 fiduu danda'a. Kun bilchina sammuu isaatiiti. Sammuu isaa bilchaataadha. Sammuu isaa akkas gaafa jennu waan wayii tokko dafee qabataa dafee hojjeta jechuu keenyaati. Miirri isaa bilchaataadha jechuun garuu gorora liqimseera jechuudha. Tasgabbaa'ee waa yaade jechuudha. Suuta waa ilaale jechuudha. Aangilii garaagaraatti hunda isaa ilaalee bilcheessa jechuudha. Kanaaf dargaggoonni keenya sammuun keenya bilchaatee miirri keenya bilchaatamii taanaan kufaadha jechuudha. Waan baay'ee hojjennee sababa miirri keenya bilchaatiin jiruuf maal goona? Feerii nu jalaa ta'a. Waan baay'eetti dadhabnee cimina keenyaan halkan bullee hojjennee aarii tokko miirri keenya bilchaanne waan ta'eef feerii goone jechuudha. Kanaaf miirri keenya bilchaachuu qaba. Miira keenya irratti hojjechuu qabna. Yeroo hundumaa waan jedha gaaf tokko eebba keessan irratti dubbadheen ture. Namni tokko beekumsa ganna 80 argachuuf dirqama ganna 80 jiraachuu qaba amma. Yeroo hundumaa hunduu guutuu mana keessii dhufa kanatti. Ganna 20 irra teessee beekumsa ganna 60 horachuu dandeessa. Ganna 40 irra teessee beekumsa ganna 80 horachuu dandeessa. Sababni isaa akka durii sana dirqama ganna 60 80 jiraachuu dhabuu dandeessu. Waan beekuu qabdu immoo otoo hin beekin hin du'in. Waan baruu barbaaddu otoo baruu hin bariin hin du'in. Waan hojjettu otoo bira hin gahin hin du'in. Kanaaf karri isaa yeroo hundumaa banaadha. Kanaaf namoonni addatti ogummaa gaazexeessummaa barachuu barbaadan Dream Journalism Training Center carraa garaagaraa lama qaba. Tokko manuma mana keessan teessanii bakka isin itti hojjettanitti haala isin keessatti hojjettanitti galgala sa'aatii 3 hanga 4 walakkaatti kibxataa fi kamisa sa'aatii 3 hanga 4 walakkaatti leenjii karaa onlaayinii Google Meetingidhaan screen shareidhaan akka nama kilaasii keessa taa'ee baratu Ameerikaa, Kaanadaa, Awurooppaa, Afrikaa biyyoota garaagaraa eessa yoo jiraatanii mana keessan teessanii leenjii tiyooriidhaan achuma teessanii immoo shaakala garaagaraadhaan waliin barachuu isin leenjisuu dandeenya. Kan biraa wiikendii sanbata lamaan sa'aatii 5 hanga 8tti yeroo torbeedhaan jechuudha qaamaan dhuftanii leenjisuu dandeessu. Idilee yeroo barbaadanitti namoonni feetan dhuftanii nu biratti galmooftanii barachuu dandeessu. Gatii gadi bu'aadhaan gatii joornaalizimii baay'ee qaaliidha addunyaa irratti. Onlaayinii googilii gootanii gatii koorsii tokko itti kennama gama akka ta'e ilaaluu dandeessu baay'ee qaaliidha. Nuti garuu giddu galeessaan kennina biyya kana keessatti carraasaa uumuudhaa fi kottaa leenji'a. Keessumaa warri fayyaa baratan ogummaa miidiyaa irratti hojjechuu barbaadan heelii joornaalistii jabaa ta'uudhaaf warri ispoortii saayinsii baratan ispoortii joornaalistii jabaa ta'uudhaan warri siviilii baratan dhimma konstirakshinii irratti warri teekinooloojii baratan teekinooloojii irratti warri faashinii baratan faashinii joornaalistii jajjaboota ta'uudhaaf muummee hundarratti joornaalizimii nama hin barbaadama hin hojjetama. Politikaal joornaalistii warri ta'uu barbaadan politishaan joornaalistiin ta'uu barbaadu ta'an gosa barbaadaniin dhiibdanii waan hojjechuu barbaadan yoo feetu ta'e nu biratti leenji'uu dandeessuun isiniin jedha. Dream Journalism Training Center mana abjuun itti dhugoomu gaafa jennu abjuu keessan isiniif dhugoomsuudhaaf yeroo hundumaa hin gaabbitanii akkuma qaroofaatti gammaddu. Galatoomi Laloo yeroo kee qaalii irraa qooddee
waliin dabarsuu keetiif maqaa kootiif maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'ee ulfaadhu galatoon isin jechuun barbaada. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii nuti dargaggeessa qaxalee ta'e daayirektaradha, gaazixeessaadha, injiinaradha. Abbaa ogummaa danuu akkasumas dhaabbilee garaagaraa keessa hojjechuudhaan kan beekamu. Anaafis immoo barsiisaa koo kan ta'e akka fuuldura keessan dhaabadhu kan na dandeessise keessaa isa tokko adda dureedha. Dargaggoo kana faana ture har'a kabaja guddaatu natti dhaga'ama ture barsiisaa koo faana yeroo dabarsuu kootti baay'een gammada. Isinis turtii waan waliin taasistaniif isin galateeffannaa sagantaa kana irratti dhaabbataaf tajaajila keessan beeksifachuudhaaf toora bilbilaa asii gadi jiru kana fayyadamuudhaan nu quunnamuu dandeessu. Torban keessumaa biraadhaa walitti deebina torban gaarii.